Radio Simbirtuu. Torbeetti gaafa kamisaa kan dhiyaatu qophii Simbirtuuti kun kan guyyaa har'aa wanta qabnu isin beeksisa. Dura oduu isinitti hima. Oduu taanee sirba tokko isin affeeree gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aan xiyyeeffatu kutaa lammaffaa torbee eegalleeti. Waa'ee tummii waraanamuu hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo ka ture dargaggoo Yaazoo Kabbabaa wal qabatee har'aan yaada dhaggeeffattootaa fi qaama dhimmichi ilaalu kan dubbisne qabanneetu dhiyaanna jechuudha. Qabanne kan qopheeffanne isin dhageessifna. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Dabballoonni mootummaa Itoophiyaa Oromoo walitti qabanii viidiyoo feesbuukii diyaasporaa irraa waraaban agarsiisuudhaan olola oofaa jiru jedhame. Godinoota Arsiifaa keessatti ummata walitti qabanii kunoo diyaasporaan Oromoo wal qoqqoodaniiru wal nyaatu malee dalagarra hin jiranii sobaan isin dogongorsaniiru isaan ofiifuu hin jiranii isin usaatii mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'a mootummaan keenya waan tafeetan isiniif guuta jechuudhaan viidiyoo feesbuukii fi yuutuubii Oromoonni diyaasporaa kan isaan waraaban guuranii walgahii irratti agarsiisaa ooluu jedhanii maddeen keenya walgahii godinoota lamaan sana keessatti lamarratti kan argaman. Jaarmiyaan The World Movement for Democracy jedhamu mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiiku gaafate. Dhaabbatichi ibsa eengadda baaseen mootummaan sun mirga dhala namaa lammii isaallee akka kabaju jedheera. Yoo xinnaatee waggaa tokko keessatti namoonni 11,000 ta'an wanta isa mormaniif mootummaan Itoophiyaa akka hidhee jiru yaadachiise hooggantoonni olaanoo Kongireesii Federaala Oromoos obbo Dr. Mararaa dabalatee hidhaa keessa jiru jedhe. Gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa, dhaabbileen mirga dhala namaaf baabsanii fi dhaabbileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee Dr. Mararaa hidhuun fala akka hin finne eeranii isaan hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru. Mootummaan immoo labsii yeroo hatattamaa wanta cabsaniif isaan hidhee jedha. Ifatti wanta isaan cabsan kan eerameen jiru. Dr. Mararaan mana murtiitti dhiyaataniiru. Namoonni mana isaanii keessatti isaa waliin qabaman lama eessa akka jiran yeroo ammaa kana hin dhagaamne jedhe oduun nu ga'e. Maqaan namoota sanaa immoo nu geenye. Waraanni Itoophiyaa magaalaa Naqamtee keessa qubatee jiru uummata bahaa fi galma dhorkaa jira jedhame. Salaam baasii magaalaa Naqamtee keessa hanga bahee fagaatee deemutti agaaziitu duubaa fi fuuldura deemee guyyuu gaggeessa. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa waraanni qubatee jiru barattoota irratti guyyuu roorrisaa jira. Jiraatota magaalaa sanaas manaa fi karaa irratti waan qabanii fi kan baatanii deeman sakatta'uu fi hidhuu hojii isaa guyyaa godhatee jira jedhe maddi keenya achiiti. Ameerikaan lammii ishee gara Itoophiyaa deemanii fi Itoophiyaa keessa jiran of eeggannoo gochuu qabu jettee akeekkachiiste. Ministeeriin dantaa alaa ibsaa qibxateen gaddaa baaseen labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaan baafatte hojii guyyuu imbaasiin ishee Finfinnee jiru irratti illee dhiibbaa guddaa fiduu beeksise. Intarneetii moobaayilii fi bilbilli manaa faallee otoo nafin yerootti akeekkachiisa tokko malee biyyittii keessatti ciccitaa jira. Labsii kana sababeeffachuudhaan ajaja mana murtii malee manaa fi nama sakatta'u. Yeroo labsii kana baasanillee tajaajilli intarneetaa akka jiraachuu hin dandeenye imbaasii keenya Finfinnee jirullee hin beeksifne. Labsiin yeroo hatattamaa kun immoo tajaajila biyyattii keessatti imbaasiin keenya kennu irratti dhiibbaa guddaa fideeraa jedhe ministerichi ibsa baaseen. Lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranis ta'e kan gamasitti deemuudhaaf yaaddan of eeggannoo gochuu akka qabdan maatii firoottanii fi imbaasii keenya Finfinnee jirutti illee akka beeksiftan jedhee akeekkachiiseera ministeeriin dantaa alaa Ameerikaa. Sababiinsa immoo biyyittii keessatti yeroo kamiyyuu fincilli ka'uu wanta danda'uuf jedhe. Godina Shawaa Dhiyaa keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa torbee lammaffaaf cufaman. Torbee darbe keessa barattoonni manneen barnoota Amboo keessatti mormii kaasanii jedhamee ture. Battalumatti barattoonni qaraqeetti deebi'anii makara maatii isaanii akka gargaaraniif itti himamee hanga wixata darbeetti cufamee ture.
Dafinoo darbe kana wayita barattoonni deebi'anii gara mana barumsaa isaanii deeman ammas torbee tokkoof dabalataan akka cufame nutti himameera jedhan barattoonni tokko. Sababiin inni ammaa kun immoo godina sana keessatti hidhamuu Dr. Mararaan sababeeffachuudhaan mormii guddaan godhamuu fi kan jedhudha akka madda keenya keessa beekuutti. Cufaatiin kun manneen barnootaa godina sana keessa jiran hundumaa dabalata kan torbee kana. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa abbootii qabeenyaa biyya ambaatii gara biyya sanaa seenanii hojii qonnaa irratti bobba'anii wayita xumura gabrummaa sana qabeenyi isaanii jalaa barbadaan nan isin gargaaraa ittiin jedhe. Muummichi ministeera Hayilemaariyaam Dassaaleeny kan hoogganan baankiin misoomaa biyyatti dhaabbilee qonnaa fi oomisha ilillii irratti bobba'anii turan garuu immoo balaan irra ga'e 23 isaaniitiin yoo hojii keessan itti fuftan maallaqa isiniif liqeessaa jedhe ibsa eengadda baaseen. Akka imaammata amma fooyya'ee ba'eetti kan biyya alaatii Itoophiyaa dhaqanii hojii qonnaa fi ilillii irratti bobba'anii jiran baasii barbaachisu harka 50 yoo ofii isaaniif danda'an harka 50 baankiin Itoophiyaa isaaniif liqeessa. Kana malees waggaa tokkoof sharafa tokkollee mootummaadhaaf hin kaffalanii. Meeshaalee alaatii gara Itoophiyaatti hoggaa galfatanis tola galfatu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti. Arangere rugaseng etalla yali telatang agota tau gereng engera tau gereng gerara tau gereng eta jabali telatang asamba tang kotimaleng eta bimbabaki maleng bimbabaki maleng eta yanura markabang agera rantuki maleng ego tampara imaleng go tampara imaleng yongere markaba Aje sera ruga ko ruguma ko mukan gogne biratin gira masone birate Aje sen jambi gode kale ko jambi gode Goda ba ko yo muammadi ege bora yo muammadi Kopajna gabarena yo duamali Goda ko yo duamali ege bora yo muamali Kopajna gabarena yo duamali Shopoko yadora yadinga parora enisi kenebora amati bala mesu mirgati badare Shopoko yadora yadinga parora enisi kenebora amati bala mesu mirgati badare Shopoko boko gabadari gabwari sokonduze sabute boko yadora yadinga paraola enisi kenebora amati bala mesu mirgati badaresu Yahuroro migira Egangalta yajuro kona birae yahuro migira egangalta yajuro kona birae yahuro migira egangalta yasanyi kona birao yahuro migira egangalta yasanyi kona birae Ashete dadarare dilo Thank you.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torbee darbee keessatti maqaa dura taa'aa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ture Yaazoo Kabbabaa kan jedhamuu qabu Yaazoo Kabbadaa jennee wanta dhiyeessineef dhiifama guddaa gaafanna. Kun qophii malaati. Qophii keenya har'aa kana keessatti yaada dhaggeeffattootaatu keessummeeffama. Qophii keenya torbee darbee kan gaafa mudde tokko bara 2016 kan waa'ee hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ture Yaazoo Kabbabaa Kaayirootti summiitiin waraanamee jedhanii innii fi obbo Xaasoo Taaboor dubbatan irratti dhaggeeffattoonni keenya yaada hedduu nuun qaqqabsiisaniiru. Warra waan keessa yeroo dheeraadhaaf deemaaf dubbatamaa ture gadi baasuu keessaniif galatoomaa nuun jedhan hedduu baay'eedha. Ta'us immoo kan dubbichi sobadhaa jedhanis jiru. Gariin immoo osuma dhugaallee ta'ee amma bahuun qabu ture kan jedhanis akkasuma jiru. Warri kaan immoo qaamni dhimma kana ilaallatu kanarratti gadi ba'anii ibsa kennuu qabu nuuf gaafadhaa kan jedhanillee akkasuma. Yaada warra gaariidhaan nuun jedhanii dhiifne kan kaanii har'a qabannee dhiyaanneerra. Kan Oromoota magaalaa Kaayiroo keessa jiraatanii fi yaada obbo Johaar Mahammad illee dabalatee jechuudha. Dursa dubbichi kijibadha. Raadiyoon Simbirtuullee aangoodhaaf deemtu kan jedhu yaada isaanii dhiyeessina. Kunooti. Akkam. Nagaa. Leenjitiin qopheessitoota Simbirtuu bariidha. Maali isin ga'u lolli Oromoo irratti ooftan kun noodhaaf danoo. Duratti beekamillee jettanii gabara kana guutuu ammallee ofirraa ikkonorratti beekamillee jettanii gaafatan akka ammallee afaan Oromoo afaan waldeessisuu barbaaddan. Yoo haasawaa dheeraa barbaadde jaalamnee gammadaa haa dhaggeeffatullee ni dandeessaa. Eessarraati? Ani asi Afrikaarraayi. Ayyee yaadni keessan maa inni? Yaadni keessan oduu dhiisaatii ijoollee ammaa kana jala deema. Oduu dhiisaa dabree jira yeroo keessan. Kanaanicha yoo uummata Oromoo wajjin maqaa Oromootti illee hin taane jechuu ka barbaadan ta'e uummatatti gaddeebi'a aangoo ofirratti ilaalina uummata wajjin jiraata. Kana waan bara dabree har'allee itti deebitanii waan bara dabree hin haasa'ina ijoollee ammaa barattee fi ijoollee wal keessa oolaa aangoollee yoo barbaadan hin argattan ammoo uummata Oromoo waliin hin deemtan taanaan akkuma baala irraa uummatanii taasisa dhugaatti gargaaruu qabaadha. Namni waan isin amma haasa'an ijoollee waliin ta'uu sun waliin waraanan maali jettanii isin amma ooftan kana uummanni isin irratti beeka ijoolleen uummata akka eegadur martanii agarraa isin jettan sanii miti dubbiin. Waraanamne jettu isin? Waraanamne jettu? Martee waraanamte maali jettanii oduu amma ooftan kanaa miti dubbiin. Sobadhaa jettu isin isa? Soba'ee. Maatti quba qabdu? Tanii ammallee maallaqa. Isin maallaqa yoo barbaadan uummanni maallaqa illee isinii kenna. Aangoo kana dhiisan uummata keessanitti gaddeebisanii waliin jiraatanii aangoollee itti kennine yoo barbaadan aangoo miti. Uummata Oromoo kana addaan facaasu maa barbaadan isin maal isin godha hoo? Soba ta'uusaa maatti bartanii obbo dhaggeeffadhaa kaa. Alagaa harkaa fudhatanii hojii fayyadamtan hojii. Soba ta'uusaa maatti bartanii. Hojii barbaadan ijoollee qabsoo isinii kennaa jira. Diinagdee isinii kennaa jira. Maaloo barbaadan kana isin alagaa jala kadeemta yeroo mara. Maal isinii godha? Dhiiga uummata Oromoo taphachuu maal isinii godha? Eenyu jala deemna? Eenyu jala deemna? Uummata jala deema. Dhaggeeffattoota keenya yaadni isaanii akkasumatti otoo dubbataa turaniiti kan jalaa cite Afrikaarraati kan bilbilan. Telefoonni bilbila isaanii baheera maqaa isaanii hin dheefu. Isaanis maqaa isaanii wanta hin manneef nutis maqaa isaanii kabajnaafi garuu bilbili isaanii baheera. Isaan kunis dhaggeeffataa keenyadha. Kanarratti yaada kan jedhan qabu. Maqaan kiyya Liiban Jamaal Oromoo Faris jedhama. Amma ergaa biyya raasee baatii takkaa fi guyyaa biyya irraa hedduu bakatee anama gara biyya arabaa ta'e gara biyya arabaa keessa jiranii qabsoo biyya keessattii fi qabsoo Oromoota biyya alaa keessa jiranii warra Awurooppaa jiranii sooshaal miidiyaa irra jiranii kana yoo hordofeeraa baay'ee tokko waan nama gaddisiisu. Reediyoo Simbirtuu akkaataa itti mudaynu sagalee adda bilisummaa Oromoo kan wagoodhaa jennee simchi keessattis abdii guddaa irra kennee ture. Amma jechuun ammas akkasuma OMN's ijaa fi gurra uummata Oromooti jennee abdii guddaa irra kenneetiin waan kana gaggeessaa ture biyya keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf nuti Oromoon yoo wal qoqqoonnee gara wal baafne diina keenya kuusatuu dandeenya tokkummaadhaan waliif dhageennee wal jala dhageennee yoo wal bira dhaabbanne diina keenya cabsatuu dandeenya. Qotee bulaa biyya keessaa dhumalu haala Oromoota gargaraa ganama ibsa Oromoo kan qalamaa jiru kan hidhamaa jiru kan du'amee du'aa isaa bishaanis darbaa jiran. Osoo argitan warri biyya alaa warri Awurooppaa jiru isinitti dhuftee dimokiraatiidhaan
kaayisan abdii uummata Oromoo karaa deebisanii barbaaduu qabdan malee yeroo uummanni biyya alaa gosaan kutaan gandaan Oromummaa ofii wallaalee gargaritti wal qoodu mee Oromummaan akkamitti Oromoo jedhamti Oromiyaanis akkamitti Oromiyaa jedhamti kanaafuu baay'een tokko gaddee Oromoo jechuun nin jaalatas akka Oromoo ilma Oromoo tokkoottis Oromummaa kiyyatti nin gammadas ni wareegamas baay'ee tokko nagaddisiise jechuudha geesse qabsaa'aan Oromoo tokko erga qabsaa'aadhaa anis qabsoodhaaf hin bahee jedhee agarsiisa humna uummanni Oromoo qabutti isin jechuudha yoo wanti kun ka dhugaa nama san qoratanii irra ga'uudha malee maaltu sabaa fi gosaan addaan baasuu deemee amma fakkeenyaaf yaaduu kabbadaa dhugaadhaa hoogganaa qeerroo Oromoo kan biyya keessatti jedhanii nutis garuu haa ta'uti akka fincilli Oromiyaa keessatti wal ga'een erga fincilli ka'ee wal ga'een namu madaa garaa keessaa qabu qabsoon kaleessa abboonni seenaa nutti dhiisan suni galma ga'uu qabdi jedhee inni Oromoo guutuun ibiddatti seenee kun dhugatee kun hoo jaalalaa fi agartee hawwii adda bilisummaa Oromoo keessaa qabu abdateetiin kun ibidda seenee kun wareegamee duree kunmoo biyyarraa baqatee jechuudha. Ta'u garuu holola akkanaa hagam qabsoo Oromoo tanaaf gufuuta. Uummanni Oromoo kan biyya keessaa xiqqaa guddaan Oromoo dhiigan Oromiyaa keessaa dhalatee Oromummaadhaan guddate sun taane ollaan Oromoo kan saba biraa ta'ee ollaa Oromoo har'a wal ijaaruutti jira jechuudha. Qabsoo uummata Oromoo tanarraa qooda fudhatee uummata Oromoo wajjin ni jiraannaa kan jedhu wal ijaaruu jira. Xiqqaa guddaan humna qabu wal ijaaruu jira. Uummanni Oromoo hanga duraa mootummaa kana laamsheessee dhiibee qabe abdii gaachana uummata Oromoo wabooti. Waboon garuu laaffina isaan keessa jiruu fi dhageessee waan hundi qabsoo kanarratti isaan keessa laaffina jiruudhaaf duubatti harkifatus yookiin immoo isaantu beekatanii uummata Oromoo madaa garaa qabu baafate kanaafuu isin wanni qabdan wal ijaaruu qabdan keessaaf alaa wal ijaaruu qabdan nullee jabeessuu qabdan warri qaroo Oromoo taatan gufuu walitti ta'uun hin barbaachisu. Qophii keenya sanarratti namoota yaada isaanii kennatan keessaa tokko dura taa'aa waldaa ogeeyyota seeraa Oromoo idil addunyaa obbo Geetaachoodha. Akkas jedhu kunoo. OMN'n saba Oromoo diinee olii keenya olii qabne baasaa jirra. Wanta kana akkan interviyuu sanarraa dhagayetti waanuma Jawaar beeku waanuma isayyuu qoqqobatanii innis jallumadee fuula dhoowwatee seenatti fakkaatu yoon korreektilii naagaleera ta'e. Joornaalistiidhaatii abbaa fedhee gaafattee dhugaa ala baasuun dirqama keeti. Kanaaf Jawaariin gaafatu wanta akkasii unoo wanta akkasii namoonni akkana irra ga'e kuni OMN keessa harka qabu jedhamanii kunoo warri first-hand information nu ga'aa jira. Maali diinatu infiltireetii godhee keessa dhiqemoo maayinni wanti kunii jetti gaafatte dhabatti dhugaa kana baasuun dirqama keetiiti. Yoo hin danda'ama ta'ee kana akkati gootu amma nama ajjin yeroo naa ta'u maaliif wanta akkasiin godhamu horii hundi gadi baasnu karaa garbiraa immoo deebisee nu ajjeesa yoo ta'e it is unfair wallaaluma keenyatti gochuu hin dandeenya atuma iji keenya dhaga'u immoo kana gochuu gurri keenya dhaga'ee iji keenya argummonnaa kana goone ta'e it is unfairidha. Tole. Na yoo danda'ama ta'ee gaafadhu akkuma warra kaanii gaafattuuti yoo dide immoo kana gaafattee didee nan keenya umni burustinee gaafa likkii keenya walitti namalee wal duukaa deemuu hin dandeenye. Wal suphinee wal sobnee sodaa ganaa jedhan rakkina saba keenya gidduutti fide jennee sodaanii eenyu fayyisu. Rooma nama muran garaa murtee lafee murtee dhukkuba sana keessaa ba'uu baattee yeroodhaaf dhukkubaa booda garuu hin fayyisu. Yoo kanan godhamu ta'e it is very hard amma really difficult time keessa jirra yaada kanan si dhiyeessuu barbaadeni. Dr. Namarraanis dhaggeeffattoota dhimma kanarratti yaada kennatan keessaa isaan tokko. Kan amma Kaayirootti ta'e kun baay'ee na gaddisiiseera dhugaa rabbii dubbachuuf. Nama wayyaanee jalaa baay'ee nama jireenya isaa qabsoo Oromoo irratti qeerroo Oromoo irratti hojjete ka qeerroo hunduu beeku ka wayyaaneenuu beektu qabachuu dadhabde kan jalaa bahe iddoonni jirutti baqataa Kaayiroo keessa jirutti summiidhaan waraananii ajjeesuu yaaluun ammallee dhaqnasaa dadhabsiisuun
baay'ee nama gaddisiisaa waa'ee Oromoodhuma keessatti kuni wanta hin beeknedha. Wayyaaneen dhagaa tokkoon simbirroo lama ajjeesuu jecha jedhutu jira. Jawaariinis waan inni biyya keessatti qabsoo deemu sana karaa miidiyaa kanaa godheefi wayyaaneen akka diina duraatti ilaalti. Yaazoodhaan achiyyuu ajjeesuuf jettee jalaa miliqee Kaayiroo jalaa galee waan isheen gochaa jirtu amma karaa tokko Jawaariin Oromoo community keessaa jeequmsa akka uumamu gootee hujii ala isa godhuudha yaalaa jirti. Karaa biraa ergamtoota ishee embasii keessa dhufanii achitti hojjetan intelligensii isaaniiti. Marfeen isaa waraanan marziin suni intelligensiin kan hojjetudha malee namumti taraan fuudhee han argatu iyyuu kan godhu iyyuu miti. Jara kanammoo achi keesseeti Yaazoodhaan immoo ajjeesuuf lamaan isaaniiyyuu dhabsiisuuf jechuudha. Kana Oromoon walii galuu qaba. Nuyi Yaazoo irratti homaan goonee jedhu caasaanii baqattoota Oromoo Kaayiroo kabaase dubbisaan ture. Namoota OMN keessa hojjetanii waajjira sana warra jiranidha kan godhanii. Kan jeequmsa kana kaasanii kan ajjeechaa kanarrattis aggaammatanii jara kanaadha. Jara kanammoo intelligensiin wayyaaneeyyuu keessa jira ka jedhudha. Jarri kun immoo kan hojjetanii OMN fi OMN han ajaju Jawaari. Amma ani hanan Jawaari gaafadhu ka bulchiinsa OMNitti. Namoonni kamuu haa ta'u istoodiyoo OMN keessa kan hojjetanii isa ajajamu isa jala jiru. Kanaafu gaaffiidhumti ka'uunsa mataansaayyuu dhugaayyuun jedhiin wanta kana qoratee jala bu'ee waan barbaachisu gochuu qaba. OMN qabeenya Oromooti. Gaafa Jawaari Abashaarraa Oromootti deebi'u walga'iin lammataa nu biratti magaala Saandeegoo jedhamtu. Achirratti gaafa sana uummanni bahee horii baafnee ergasiis deddeebi'ee dhufee horii yoggaa baasnu yoggaa gaafatu miidiyaa kanarratti hojii gaarii gatii hojjetu waan nama nu gammachiisu gatii ta'ee dhaaba kana bira dhaabanna. Dhaabni kuni miidiyaan OMN kuni qabeenya Oromooti. Kan bulu boordiidhaani. Jawaariin qaxaree kan hojjechiisu boordiidha. Boordiin kunis amma atattamaa walga'ee qorannoo irratti godhee wanti kun akka sirraa'uu fi waa'een jeequmsa jiru kun akka inni hin babal'anne gochuun dirqama boordii kanaati. Stakeholderiin immoo uummata Oromooti. Horii baafnee kan OMN jiraachisaa jirru nuyi Jawaar nuuf Oromoof hojjeta. Board of Directors immoo isa kontroolii godha. OMN liigalii Ameerikaa keessatti magaala Minnesotaatti reejistardii ta'ee karaa Ameerikaas qilleessa irratti kan hojjetu beekamaadha. Liigalii hojjetaa jira. Kanaafuu wanti kuni qabbanaa'uu qaban jedhaanii abalu jedhe tun ta'in kanarratti qormaata godhanii bira dhaabatanii waan tokko gochuu qabu kan jedhuun yaada godha barbaachuu barbaada. Karaa biraa allegationiin namoota Kaayiroo akka maafiyaatti hojjetani kuni jedhamee bahe kuni baay'ee kan nama yaaddessu. Baqataa Oromoo inni kaan barahaa keessatti dhumee nafsee isaatiin Kaayiroo galu horii fuudhanii daddabarsu kan jedhani. Horii irraa guuranii horii kaffalchiisanii achittillee Oromoon dhumu. Oromoon kan darburra kan dhumutu caala. Waan akkasii kuni dhaabachuu qaba. Yakkadha kan hojjetamaa jiru. Yakka kanammoo mangistiin Ameerikaayyuu hin fudhatu. Hoomlaan sekiritiinuu kana duukaa bu'ee ilaalee namoota nama daddabu human trafficking orkaadha addunyaa kanarratti. Otoo kana hojjetanii immoo Oromoo irratti dabaa warri hojjetanii kuni adabamuu qabu. Maaliifi namoota dhumetu jira kaa dhumaa jiru kaa. Kanaafuu biyya keessatti hafee hiyyoomee jiraachuu wayya. Bishaan keessa galee qurxummiitti horii abbaan isaa re'ee hoolaa gurguree ijoollee koo naafa darbitu asirraa fagaatee wayyaanee jalaa haa baatu jedhee argitu. Yoggaa karaan isaanii barahaa keessatti goggogee hafu yoggaa qurxummiin isaan nyaatu namoonni kana godhani Oromoo tahanii baay'ee nama gaddisiisa. Kanammoo harka wayyaaneetu keessaa qaba. Wayyaaneen basaasota ishee facaaftee basaasonni wayyaanee akkatti hojjetanii nu fakkaatanii isaan hin beeknu eenyu akka ta'ani. Kana Oromoon hubatee uf qulqulleessuu fi to'annaa guddaadhaan hojjechuu qabaa kan jedhu yaada koo dabarfachuun barbaada. Karaa biraa Yaazoo Kabbadaa horii guurrachuuf yan akkas ta'e kan jedhu kijiba kun. Yaazoo Kabbadaa nambaa yoo ta'u hidhee fira baay'ee qaba. Namoota isa gargaaran baay'eetu jira. Namoota qabeenya guddaa qabani. Namoonni muraasni isa baasuu danda'u karaa horii yoo ta'e otoo ba'uu barbaade. Kanaafuu marfee uf waraanee uf naaffisee horii ittiin guurrachuuf han ta'u suni cubbuudhas kijibas
kana jechuun baay'ee nama gaddisiisaa irraa qusachuu qaba namni. Karaa biraa Waaqayyo jajjibina isaaf haa kennu dafee akka fayyuun Waaqa gurraacha Oromoo sagadaa fi jedheen kanuma irratti xumuruun barbaada. Ammas hawaasa Oromoo Kaayiroo keessa namootni lama dhimma kanarratti waan beeknu qabnaa jedhanii yaada isaanii kennataniiru. Caqasaa. Ani nama Kaayiroo tanarreen jiraatu maqaa kiyyaa Halimaa Abdullee Ahmadiin Jaama Halimaa Abdullee Amma Waareetiin Jaama. Bunni halkan jiranii ganama isaa bariisaa jiranii mana yaalaa irraa isaa ta'ee mana isaa galee agarree mana haakimaa deddeebi'u biraa miilli isaa tokkos qabu bitaa kun hin dalaguu dhoowweetti bishaan keessaa yaa harkisaa tokkollee ganni bitaan dalagu dhibitaatiin illee hin agartu waaqee isaan nama harkagguun akkana isin ilaalu waaqee isaaniin harkaa jahaa garuu gara mana haakimaa deddeebi'u jira wanni isarra gahe waan kana. Tole kabiraan keessummaan keenya nama biraatti nuu kenname. Qaama kiyyaan biyya wayii argeensi dhima akka gaariitti hojii dhaabbannee mana yaala deddeebisu Oromoon takka godhaa jee lafaa ta'e nama qabsaawaa nama Oromoon biyya akkana nagootii mataa keessatti takkaan fudhanne namni Oromoo waan akkanaa narratti raawwataa waan takkaan fudhanne Oromoon na godhee namni kun Oromoo miti jechuun jira nama mormu jira waan gaarraa. Namni kuni nama qabsaa'aa ture itti gaafatamaa Kaayiroo akka waliigalaa Oromiyaa keessa ture. Seenaan isaatu isa tokkichaadhiti Oromoo dhibbaaf keezii waan ta'uu qaba. Keezii waan irra godhatu miti namni wallaalaa waan ta'e haasawa. Namni wallaala laala lafaa ka'ee ko Oromoo maqaa Oromootiin naggatu. Ko Oromoo hin ta'in Oromummaa isaatu namni mirkaneessa hin jiraatin waan akkana jedhame. Keeziin godhataa jee lafaa ka'uu miti nama dhaabbaddu akkanaa miti jee nama beekumsaaniif Oromummaanis. Hadoodee shabaaf dhaabbatee nama kanaan tokko godhaa nama kiyya wallaalaallee ni barsiifadhaa jedhee lafaa ka'ee namni kiyyarraa akka bineensa gaara keessaa fidaniinitti akkana qubarra kaa'ee mallattoo isaa. Mallattoo isaan mallatteessan kana gara na guddaa kanaa barreessanii maqaa isaanii haa barreessanii biyyaarra tokko Oromoo takka godhee haala achi waldeebi haala asitti qaaya jee adda fufuudha baranchi tokko waldi addaa hin jiru Oromoon takka maqaa tokko wali qabee lafaa ka'ee har'a yaadu waan ajaa'ibaatiin gadi waan namni isa duraan godhee waan addaatiin gadi. Ani waan nuti hin godhin namni godhaa jechuu ta'in ani dubbiin naa dandee gurbaa jigee ciisu. Namni kun hin jiranii qaamni isaa bishaan yaasee daangaarra. Amma miidha kanaan isa ajjetii harkaan garatti jiru qaamni isaa bishaan yaasa bishaan bakka keessa faallaa summii sanii gidee jiran qaamni isaa daangaarraa fayyaan qabu miilli jirri bakka keessa. Akka inni nama shakke jedhee himatutti namoonni deddeebi'anii caayaa Oromoo kana dadhabsiisuudhaaf qeerroo dadhabsiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf anaanna ajjeesuudhaaf deddeebi'anii warri natti aggaamanii fi narratti yaalii taasisan ni jiranii. Gareen kun immoo miseensa OMN warra jedhamudha. Ammas warra kan Kaayiroo hoogganaa jiranii fi kanillee biyyatti galan jiruu nu ajjeesuudhaaf yaalanii ka jedhu jira. Isin wanta kana quba qabdu inni jedhu kana dhugaa moo soba? Wanni jiraanni jira dhugaadha. OMN waan jiruuni waan Oromoo waliigalaati waan Oromooti sagalee Oromoo dabarsitee miti OMN waan akkanaa balleessaa osoo hin jenne fakkaateetii miseensa isaa ta'ee maallaqni achirraa dhufee achirra hirmaatu ilmaan Oromoo takka takkatti saree dhaabee jira guddisa bichaa namni saree dhaabee jira lubbuu isaa ta'ee gabbee ol ba'u. Warra biyyaa sobaatanii kana biraa sobaatanii namni adda wallaalee jira. Warra biyyaa sobaachuu dhiibneeti warra biyya jalatti hirkachuu eegalle. Ani waan hin ajaa'ibsee garee akka hojjetu osoo hin ta'in warra alarraa beeka ka ja'an, ka waan hin ja'an, ka harkana ja'an. Namni biyya alaa taa'e jechuun warra biyya alaa dhagaa jechuun warra gaaraatti namni nama radduudha. Warra ala jiru kan dura duudhee kanaan na ajaa'ibsiisa. Kan ummaa garee sarjaa dhaabbatee maallaqa ta'e dargee maallaqa irra hirmaadha. Nama nu beekne namni akkami maqaa Oromummaa lafa bakka jirra. Dagatanii imbaasiin Itoophiyaa haalli piroofataan nu qasila dhaabbannee himannu waan akkanaa birootti hin hojjenne waan ajaa'ibsiisa. Kanuma hojjechiisu jirillee maqaa OMN jiru kana garte kana gaachee na godhatanii jiru dalagu jira. Asirraa kutee kunoo Adaamaa keessa taa'ee nagaan taa'u jira. Adaamaa keessa taa'uu dhiisii silaa daangaa Itoophiyaa keessa namni sun jiru. Maali hojiin akkanaa hojii haa ta'u hojii wal keessa laata alaabaa ammaas tokko morkobee saba Oromoo walitti akka jechuun saba Oromoo walitti kikibsiise asirraa ka'ee irraa Adaamaa keessa taa'ee kaan asitti wal hambisanii garee adda addaa godhanii waan addaa dura dalagu jiran. Ilmaan ganaa lafa olii lafa ol guddatanillee fuula duraaf waan akkanaa dhageessisuuf illee qofaa
Nuti warra akkeen isaatiin kan nuti warra ala jiru suni beekaa hayyuu Oromoo kan nuti jennu abdii boruutii illee namni ala jiru kun biqiltuu fooyyee ni qaba kan jennu abdiillee nu kakachiise. Nuti naman qabnu jechuudha. Biyya alaarraa Facebook asirratti bobba'anii qajeelfama kannanii fi nurra bobbataa harka lama jedhaatiin silaa'uu gaadiinni durirraa ila hanga har'aatti Oromoo cabsii jira. Oromoo cabsisu sana ammaa humna haaraa nurra qajeelchanii jiranii waan nu godhanillee qabanii afi deebii kan isaanii lafaa muraa jette Oromoo. Mee qajeelfamni kun eessaa dhufa addee kiyya? Itoophiyaatu kenna moo Oromoodhuma biyya Awurooppaa Ameerikaa jirantudha isinirratti kenne mee qajeelfama kana? Akka yaada kiyyaatti dooraanni nuu afaan baasetti gosi jiraa miti isaan bira dooraan irra sarafatanii fi uummata alagaa warra afaan hin beekne nurra bobbaasu jirani. Maallaqa namni lafaa qoteessita. Oromoo biyya alaa jiru sun keessatti maallaqa kanneen garee adda addaa ijaaree OMN jechuun maqaa Oromooti lafaa kana OMN yeroo waan akkanaa dalagee OMN illee quudhuuf hin danda'u ummata kanaan OMN garee OMN jechuullee kun hin quudhuufiis hin jee wanni kun warra harka lama jalaatiin nurra hirmaate rooba gannaa suuta nurra hirmaate ila hangam baanu kan jartee itti bugee akka gurbaan kun Oromoo takkaan godha lafaa ka'ee Oromoon kun takka Oromoon kun sababate nama kiyya kana tokkoon godhe biyya lafaa ka'ee waliin qaqqabe. Ani wanni nuyi asirra jiru Abdallaa jedhamu kana manni isaa saamamee naanii bakka ta'e ani hin deemne namuma xaayaa kanatti aanee warra itti buutee itti aansuudha tattaatiin na gudee jira nama iyyuu ni beekaa yaadni qabu waliin arge jechuudha. Gudinii takka garee takka kophaa jaaramtee takka jirti. Gareen tunu goonuuf ilaallee gurbaa kanallee Facebook irra gadhiisu Facebook irratti arraba isaatii fi binni isaa gadhiisu garuma guyyaa duraa ganii gareen tuni garuma jara inni kana maqaa shimattuutiin duuna kunneen isaa wajjirratti harkaa ta'ee ammoo wanni kun Oromoon diinaan ni gammada ajanjiidha qabnaa wanni kun irratti ta'uu qabu hayyoota Oromootiif hoomaa ta'e maaliif dhaamuu dhabee maaliif inni kun diramee dhayamee lafa dhabee inni kun ijaaree waliin qabee Abdallaa Gammeessaa kaakaamanii komunitiin Oromoo facaatee diigamtee inni kun filame. Warruma durre nu sadiillee hableellee ni barbaade warri hableen barbaadullee garuma guyyaa duraa gurbaa kanis barbaade sanii isaas barbaade jaan. Uummanni kun gurbaa kana dirame lafaa fuudhame waldhaan karra jira miilli saafuu kun hona afaan afatti hin dhaabbatu hidhiidhaan ol ka'a. Namni sabaduun kun warra waan kana gaggeessatti hin beekan akka yaada fayyaani. Diramee jira dhukkubsachaa jira itti jira mana haakimaa deddeebi'uu jira qalee mana haakimallee ragaan bahuudhaaf numa bahaa. Akka jechuun kun illee soba. Hin jiramnee soba. Namni biyya alaa taa'e waa beekaa nuti hin jenneen. Namni beekaa qabnaa xiqqoo namni akkana qabnaa namni biyya alaa taa'e beekaan qabu. Biyya alaa reennaggaa nuti warri arraba qataa boru biyya alaa sadi dhaqa. Qarshii achirraa funaananii itti gadarganii waan akkana Oromoo irra dalagaa jechuun fafaata. Ilaalleeti duubataa agarreewu bar Oromoon achitti akkanatti wanni gurmootee jirti. Deebi'anii ulaakan. Lamaanaan gasaalee kan agartee hanganii waywaadatan waywaatin nuti jira. Osoo nuti si jirru akkamitti ati waan kaayiroo qata jirtu yaadda jechuun waan akka irratti hojjeta dabeedhaa siimatti Oromoo waliin kaalleessu. Baay'ee asi dhugaa baatamoo gaarii bitachee garii achitti yaada nyaatanii. Kana akka jechaatti kana geenye namni adda baasu illee ni jira. Namni ableedhaan karaarra ba'anii fi ableen jiruudhaaf abaluu fi abaluu jedhanii wanni jedhan yeroo sayyoo birrii subanillee adaamaa keessa tatta'anii akkamitti Oromoo kijibanii asirraa deeman qabsaa'uuf yaanaa jedhanii Oromoo kijibanii yaa'an. Sigaa kana qabsaa'u yaanaa achi booda kun adaama jedhanii reegee addi jiriirfatanii warra duraanuu gartee waan adda dalagu ture. Warra beesareemillee sunumaafuu yoo Oromoodhaa goobadaa laateelleen Oromoodhaa Oromummaa sana meeqaa fuudhan jiru goobada ta'e malee. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti koree OMN damee kaayiroo dubbisuudhaaf karaa adda addaa yaalleerra. Namoonni isaan beeknaa bilbila isaanii gaafannee harkaa fuunee isiniif kenninaa kan nuun jedhanii achumaan immoo badan jiru. Kanneen isaan waliin jirraa isaan gaafannee isinitti deebinaa kan nuun jedhanii achumaan hafanis akkasuma. Nuti immoo karaa nuu danda'ame isaan dubbisuudhaaf feesbuukii dabalatee karaa namoota xaarii garaagaraa gooneerra deebiin arganne malee. Garuu Daayiriktarii OMN fi maqaan isaanii dhimma kana keessatti kan ka'u obbo Johaar Muhammad bilbilaan arganneerra. Deebiin isaanii kunooti. Halo. Obbo Johaar. Kun Dassuu Duulaa raadiyoo Simbirtuudhaa si bilbila Johaar akkam akkuma. Nagaa akkam.
Dhageesse akka jedhu abdii qaba komee koree OMN irratti himatame Kaayirootti. Kanaaf maqaan keessa jira waan ta'eef akka OMN ittis deebii achirratti akka kennitu si barbaadeen ture Jawaar. Isa himatamtu kana keessa jira koreen kan jedhu quba qabdaati. Halo Jawaar. Dhaggeeffattoota keenya deebii kennee otoo jennuuti obbo Jawaar telefoona isaaniitti cufee jira. Deddeebisnee karaa Skypees kennee ture nu mijanne jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana wal qabatee gama lamaaniin iyyuu waan jiru gurraan sin buufneerra. Qophii kana irratti xiyyeeffate kanumaan xumurra. Waan nu caqastaniif horaa bulaa. Dhaggeeffattoonni keenya kan hirmaattanii yaada keessan kennattan immoo galanni keessan guddaadha jenna. Sirba kana sin affeereera. Andassuu Dulaati. Jangan penuh, jangan kota, orang bohong, kota kota, kehong bohong, kota kota, kehong bohong, kota kota. Dah yang ini, dah yang ini, down. Maka disebut. Shira papa beka yo gemilko buko ke papa no midi bola ba diji bona sita kabengel manama ni gemilko je muri ke si pado ba gemilko je para ni ke si maluma lagi isrisi dawo ya he internet kurta on kaptu wallate itu kata cinta karo kata bape Allah mahoda ajit site rabbi juga cinta garuni walate sama dua hamdi wakas setikai ini orang mata iye la pakai ini orang mata iye la pakai ini lebih kopi iye la pakai itu bola tanah hoge tasistani yo foto bulatani sampani di Kenya teroristani mambulu jatuh polora kasani lamindo bagahe kanta putar Yesu musim taka warasan satu adu tititi Yesu musim taka warasan satu Yesu musim taka warasan satu adu tititi oh hey kopi ya nopo kaya apa dia kero kaklashi arras nubalbat kan samurushi yerong kodang sibna inta uturushi yerong kodang sibna inta uturushi inta warra samurri garachi washani shimalan gobani garade kalani ay pashubati to chado bale biya ko jadani kana bisomu kono bisomu biya bimbonali kono bisomu biya bimbonali kono bisomu biya bimbonali so jinsan wa kadukantan edi tigodani midiha nololo Satu tinakani, tupate himba patah nasa ajesani. Tupate himba patah nasa ajesani. Tupate himba patah nasa ajesani. Kamu badu patu selahan jalasani. Masa maksa duga sana tajani. Silat naga bahar, nawai sani. Silat naga bahar, nawai sani. Soba kodisa, wantar kunsan keli. Mindi madolu sabut pinakani
Bateen faafatan nagaa jeesan kan dhugaa dubbatus nama jaalatan maman dhoksa dhoksa laata gaadii nagaa bahaa seenaan nagaa bahaa seenaan nagaa bahaa hima waa'ee san boodi boodina qeerro waboo boodi loli loli hirinjifataa dahoo 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 wayyaanee dahoo 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 wayyaanee qeerro waboo gobi 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 hirinjifataa mirgumaan galtaa ni hirinjifataa waboo wayyoo waboo ko leenca ko waboo goota ko qeerro goota ko qeerro ni hirinjifataa mirgumaan galtaa loli falmikaa waliin falmanaa lammi kee waliin hunduu naabanaa gobi gobi lammi lammi Kana
kanaafuu isin wanni qabdan wal ijaaruu qabdan keessaf alaa wal ijaaruu qabdan nullee jabeessuu qabdan warri qaroo Oromoo taatan gufuu walitti ta'uu hin barbaachisu. Qophii keenya sanarratti namoota yaada isaanii kennatan keessaa tokko dura taa'aa waldaa ogeeyyota seeraa Oromoo idil addunyaa obbo Geetaachoodha. Akkas jedhu kunoo. OMN'n yani saba Oromoo diinee hojii keenya hojii qabne baasaa jirra. Wanta kana akkan interview sanarra dhagayetti waanuma Jawaar beeku waanuma isayyuu qoqqobatanii innis callumadee fuula dhoowwatee isheenatti fakkaatu yoon korrektii naagaleera ta'e. Joornaalistiidhaati abbaa fedhee gaafattee dhugaa ala baasuun dirqama keeti. Kanaaf Jawaariin gaafatu wanta akkasii unoo wanta akkasii namoonni akkana irra ga'e kuni OMN keessa harka qabu jedhamanii kunoo warri first-hand information nu ga'aa jira. Maali diina infiltreetii godhee keessa dhiqemoo maayinni wanti kunii jetti gaafatte dhabatti dhugaa kana baasuun dirqama keetiiti. Yoo hin danda'ama ta'ee kana akkati gootu amma nama addunyaa roonaa ta'u maaliif wanta akkasii godhamu horii hundi gadi baasinu karaa garbiraa immoo deebisee nu ajjeesa yoo ta'e it is unfair wallaaluma keenyatti gochuu hin dandeenya asuma iji keenya dhaga'u immoo kana gochuu murii keenya dhaga'ee iji keenya argummonnaa kana goona ta'e it is unfairiidha. Tole. Na yoo ii danda'ama ta'ee gaafadhu akkuma warra kaanii gaafattuuti yoo dide immoo kana gaafattee ni didee nan keenya umni burustinee gaafa likkee keenya walitti namalee wal duukaa deemuu hin dandeenye. Wal suphinee wal sobnee sodaa ganaa jedhan rakkina saba keenya gidduutti fide jennee sodaanii eenyuun fayyisu. Rooma nama muran garaa murtee lafee murtee dhukkuba sana keessaa ba'uu baattee yeroodhaaf dhukkubaa booda garuu hin fayyisu. Yoo kanan godhamu ta'e it is very hard amma really difficult time keessa jirra yaada kanan si dhiyeessuu barbaadeni. Dr. Namarraanis dhaggeeffattoota dhimma kanarratti yaada kennatan keessaa isaan tokko. Kan amma Kaayirootti ta'e kun baay'ee na gaddisiiseera dhugaa rabbii dubbachuuf. Nama wayyaanee jalaa baay'ee nama jireenya isaa qabsoo Oromoo irratti qeerroo Oromoo irratti hojjete ka qeerroo hunduu beeku ka wayyaaneenuu beektu qabachuu dadhabdee kan jalaa bahe iddoonni jirutti baqataa Kaayiroo keessa jirutti summiidhaan waraananii ajjeesuu yaaluun ammallee dhaqnasaa dadhabsiisuun baay'ee nama gaddisiisaa waa'ee Oromoodhuma keessatti kuni wanta hin beeknedha. Wayyaaneen dhagaa tokkoon simbirroo lama ajjeesuu jecha jedhutu jira. Jawaariinis waan inni biyya keessatti qabsoo deemu sana karaa miidiyaa kanaa godheefi wayyaaneen akka diina duraatti ilaalti. Yaazoodhaan achiyyuu ajjeesuuf jettee jalaa miliqee Kaayiroo jalaa galee waan isheen gochaa jirtu amma karaa tokko Jawaariin Oromoo community keessaa jeequmsa akka uumamu gootee hujii ala isa godhuudha yaalaa jirti. Karaa biraa ergamtoota ishee embasii keessa dhufanii achitti hojjetan intelligensii isaaniiti. Marfeen isaa waraanan marziin suni intelligensiin kan hojjetudha malee namumti taraan fuudhee han argatuyyuu kan godhuyyuu miti. Jara kanammoo achi keesseeti yaazoodhaan waan Oromoo waliigalaati waan Oromootii sagalee Oromoo dabarsitee nuti OMN waan akkanaa balleessaa osoo hin jennee fakkaateetii miseensa isaa tahee maallaqni achirraa dhufee achirra hirmaatu ilmaan Oromoo takka takkatti sarree dhaabee jira guddisa bichaa namni sarree dhaabee jira lubbuudha bitaa ta'e gabbee ol ba'u warra biyyaa sodaatanii kana firaa sodaatanii namni adda wallaalee jira warra biyyaa sodaachuu dhiibneeti warra biyya jalatti hin takkee galle ani waan hin ajaa'ibsee garee akka hojjetu osoo hin ta'in warra alarraa beeka ka ja'an ka waan ja'an ka harkana ja'an namni biyya alaa taa'e jechuun warra biyya alaa dhaga'e jechuun warra gaaraatti namni nama radduudha warra ala jiru kan nurra duudhee kanaan na ajaa'ibsiisa kan ka umma garee sarjaa dhaabbatee maallaqa ta'e dargee maallaqa irra hirmaadha nama nu beekne namni akkami maqaa Oromoo haala bakka jirra dhaqanii imbaasiin Itoophiyaa halki piroototaa lokatti na dhaabbanne himannu waan akkanaa gosti hojjenne waan ajaa'ibsiisa kan nurra hojjechiisu jirillee maqaa OMN duukana gattee kana gaachee na godhatanii jiru dalagu jiran. Raakutee kunoo Adaamaa keessa taa'ee nagaa taa'u jira. Adaamaa keessa taa'uu dhiisii sila
waan gaarii Itoophiyaa keessa namni sirrii sun jiru maali hojiin akkana hojii warqee salaataa alaabaa ammaatti tokko dorgomee saba Oromoo walitti akkaabaajessee saba Oromoo walitti kibsiisee asirraa ka'ee irraa adaamaa kan ta'e haala sittee wal hambisanii garee adda addaa godhanii waan addaa dura dalamu jiran. Ilmaan ganaa lafa ol guddatanillee fuula duraaf waan akkanaa dhageessisuutillee bafaa nuti warra as keessaatii kan nuti warra ala jiru suni beekaa hayyuu Oromoo kan nuti jennu abdii boruutiifillee namni ala jiru kun xiqqeessoo fooyyee ni qaba kan jennu abdiillee nu kakachiise nuti naman qabnu jechuudha. Biyya alaarraa Facebook asirratti bobba'anii qajeelfama kannanii fi nurra bobbataa harka lafa jedhaatiin silaa'uu gaadiinni durirraa ila hanga har'aatti Oromoo cabbii jira. Oromoo cabbisu sana ammaa humna haaraa nurra qajeelchanii jiranii waan nu godhanillee qabanii akka deebii keessa haani lafaa muraa jettee Oromoo. Mee qajeelfamni kun eessaa dhufa addee kiyya? Itoophiyaatu kenna moo Oromoodhuma biyya Awurooppaa Ameerikaa jirantudha isinirratti kenne mee qajeelfama kana? Akka yaada kiyyaatti dooraanni nu afaan baasetti gosi jiraa miti isaan bira dooraan dura sarafataniiti uummata alagaa warra afaan hin beeknee nurra bobbaasu jiranii. Maallaqa namni lafaa qoteessita. Oromoo biyya alaa jiru sun keessatti maallaqa kanneen garee adda addaa ijaaree OMN jechuun maqaa Oromootiin lafaa kaane OMN yeroo waan akkanaa dalagee OMN illee quudhuuf hin danda'u uffata kanaan OMN garee OMN jechuunillee kun hin quudhuufiis hin jee wanni kun warra harka lafa jalaatiin nurra hirmaatee rooba gannaa suuta nurra hirmaatee ilaa hangam baanu qajeelcha itti bugee har'a gurbaan kun Oromoo takkaan godha lafaa ka'ee Oromoon kun takka Oromoo kun sababate nama kiyya kana tokkoon godhe biyya lafaa ka'ee waliin qaqqabe. Ani wanni nuyi asirra jiru Abdallaa jedhamu kana manni isaa saamamee maaliif akka ta'e ani hin beekne namuma xaayaa kanatti aanee warra itti buutee itti aansuudha tattaatiin guddaa jira namayyuu ni beekaa yaadni qabu waliin arge jechuudha. Gudinii takka garee takka kophaa jaaramtee takka jibbe. Gareen tunu goonuu ilaallee gurbaa kanallee Facebook irratti gadhiisu Facebook irratti arraba isaatii fi dhimmi isaa gadhiisu garuma guyyaa duraa ganii gareen tuni garuma gara inni kana maqaa shimattuutiin diinarkullee isaa wajjirratti harkaa ta'ee ammoo wanni kun Oromoo diinaan ni gammada ajanjiidha qabnaa wanni kun irratti ta'uu qabu hayyoota Oromootiif hoomaa ta'e maaliif dhaamuu dhabee maaliif inni kun diramee dhayamee lafa dhabee inni kun gaarii waliin qabee Abdallaa Gammeessaa kaakaamanii komunitiin Oromoo facaatee diigamtee inni kun filame warruma durlee nu sadiillee hableenillee ni barbaade warri hableen barbaadullee gaaruma guyyaa duraa gurbaa kanis barbaaddatanii isaas barbaade jaan. Uummanni kun gurbaa kana dirame lafaa fuudhame waldhaan karra jira miilli isaa fuufunuuna afaan afatti hin dhaabbatu hidheedhaan ol ka'a. Namni sabaduun kun warra waan kana gaggeessatti hin beekan akka yaada fayyaadhi. Diramee jira dhukkubsachaa jira cilis jira mana haakimaa deddeebi'uu jira qalee mana haakimallee ragaan bahuudhaaf numa bahaa. Akka jechuun kunillee soba hin diramnee soba. Namni biyya alaa taa'e waa beekaa nuti hin jenneen namni beekaa qabnaa xiqqoo namni akkana qabnaa namni biyya alaa taa'e beekaa hin qabu biyya alaa reennaddaa nuti warri arraba qataa boru biyya alaa sadi dhaqa qarshii achirraa funaananii itti gadarganii waan akkana Oromoo irra dalagaa jechuun fafaata. Ilaalleeti duubasaa garreewu bara Oromoon achitti akkanatti wanni gurmuutee jirti deebi'anii ulaaqa. Lamaanaan gasaalee sana gartee hanganni wayiwaatisan wayiwaatin nu si jira osoo nuti si jirru akkamitti ati waan kaayiroo kasa jirtu yaadda jechuun waan akka irratti hojjetadha beekaa siimatti Oromoo waliin faalleessu. Baay'ee asitti baasaboo gaarii bitachuu jedhanii achitti haala nyaatanii kana akka jechaatti kana geenye namni adda baasullee ni jira namni ableedhaan karaarra ba'anii fi ableen jiruudhaaf abaluu fi abaluu jedhanii wanni jaannisi yeroo ta'u yoo shubannillee adaamaa keessa tatta'anii akkamitti Oromoo kijibanii asirraa deeman qabsaa'uuf yaanaa jedhanii Oromoo kijibanii sigaa kana qabsaa'u yaanaa achi booda kun adaama jedhanii reegee addi jiriirfatanii warra duraanuu gartee waan adda dalaguu ture. Warra beesareemillee sunumaafuu Oromoodhaa goobaraa laateelleen Oromoodhaa Oromummaa sana meeqaa fuudhan jiru goobara ta'e malee. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kanarratti koree OMN damee kaayiroo dubbisuudhaaf karaa adda addaa yaalleerra. Namoonni isaan beeknaa bilbila isaanii gaafannee harkaa fuunee isiniif kenninaa kan nuun jedhanii achumaan immoo badan jiru. Kanneen isaan waliin jirraa isaan gaafannee isinitti deebinaa kan nuun jedhanii achumaan hafanis akkasuma. Nuti immoo karaa nuu danda'ame isaan dubbisuudhaaf feesbuukii dabalatee karaa namoota xaarii garaagaraa gooneerra deebiin arganne malee. Garuu
Daayiriktarii OMN fi maqaan isaanii dhimma kana keessatti kan ka'u obbo Johaar Mohammad bilbilaan arganneerra. Deebiin isaanii kunooti. Halo. Obbo Johaar. Kun Dassuu Duulaa raadiyoo Simbirtuudhaa si bilbila Johaar akkam naguma? Nagaa akkam? Dhageessetti kan jedhu abdii qaba komee koree OMN irratti himatame Kaayirootti. Kanaaf maqaan keessa jira waan ta'eef akka OMN ittis deebii achirratti akka kennituuf si barbaadeen ture Johaar. Isa himatamtu kana keessa jira koreen kan jedhu quba qabdaati. Halo Johaar. Dhaggeeffattoota keenya deebii kennee otoo jennuuti obbo Johaar telefoona isaanitti cufee jira. Deddeebisnee karaa Skypees kennee ture nu mijanne jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana wal qabatee gama lamaaniin iyyuu waan jiru gurraan sin buufneerra. Qophii kana irratti xiyyeeffate kanumaan xumurra. Waan nu caqastaniif. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya torbee darbee keessatti maqaa dura taa'aa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ture Yaazoo Kabbabaa kan jedhamuu qabu Yaazoo Kabbadaa jennee waanta dhiyeessineef dhiifama guddaa gaafanna. Kun qophii malaati. Qophii keenya har'aa kana keessatti yaada dhaggeeffattootaatu keessummeeffama.
Qophii keenya torbee darbee kan gaafa mudde tokko bara 2016 kan waa'ee hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo ka ture Yaazoo Kabbabaa Kaayirootti summiitiin waraanamee jedhanii innii fi obbo Xaasoo Taaboor dubbatan irratti dhaggeeffattoonni keenya yaada hedduu nuun qaqqabsiisaniiru. Warra waan keessa yeroo dheeraadhaaf deemaaf dubbatamaa ture gadi baasuu keessaniif galatoomaa nuun jedhan hedduu baay'eedha. Ta'us immoo kan dubbichi sobadhaa jedhanis jiru. Gariin immoo osuma dhugaallee ta'ee amma bahuun qabu ture kan jedhanis akkasuma jiru. Warri kaan immoo qaamni dhimma kana ilaallatu kanarratti gadi ba'anii ibsa kennuu qabu nuuf gaafadhaa kan jedhanillee akkasuma. Yaada warra gaariidhaa nuun jedhanii dhiifne kan kaanii har'a qabannee dhiyaanneerra. Kan Oromoota magaalaa Kaayiroo keessa jiraatanii fi yaada obbo Johaar Mahammad illee dabalatee jechuudha. Dursa dubbichi kijibadha. Raadiyoon Simbirtuullee aangoodhaaf deemtu kan jedhu yaada isaanii dhiyeessina. Kunooti. Akkam. Nagaa. Eenyutiin qopheessitoota Simbirtuu bariidha. Maali isin ga'u isin ololli Oromoo irratti ooftan kun noo dhaabdanoo. Duratti beekamillee jettanii gabara kana guutuu ammallee ofirraa xiqqoo irratti beekamillee jettanii kaarfatan akka ammallee afaan Oromoo afaan waldeessisuu barbaaddan. Yoo haasawaa dheeraa barbaadde jaalamnee gammadaa haa dhageeffatu illee ni dandeessaa. Eessarraati? Ani asi Afrikaa irraayi. Ayyee yaadni keessan maa inni? Yaadni keessan oduu dhiisaatii ijoollee ammaa kana jala deema. Oduu dhiisaa dabree jira yeroo keessan. Kanaanicha yoo uummata Oromoo wajjin mataa Oromootti illee hin taane jechuu ka barbaadan ta'e uummatatti gaddeebi'a aangoo ofirratti ilaalina uummata wajjin jiraata. Kana waan bara dabree har'allee itti deebitanii waan bara dabree hin haasa'ina ijoollee ammaa barattee fi ijoollee wal keessa oolaa aangoollee yoo barbaadan hin argattan ammoo uummata Oromoo waliin hin deemtan taanaan akkuma baala irraa uummatanii taasisa barbaada namni waan isin amma haasa'an ijoollee waliin ta'uu sumii waliin waraanan maali jettanii isin amma ooftan kana uummanni isin irratti beeka ijoolleen uummata akka eegatur martanii agarraa isin jettan sanii miti dubbiin. Waraanamne jettu isin? Waraanamne jettu? Martee waraanamte maali jettanii oduu amma ooftan kanaa miti dubbiin. Sobaadhaa jettu isin isa? Soba'ee. Maatti quba qabdu? Meeshaalee ammallee maallaqa. Isin maallaqa yoo barbaadan uummanni maallaqa illee isinii kenna. Aangoo kana dhiibbanii uummata keessanitti deddeebisanii waliin jiraattanii aangoollee itti kennine yoo barbaadan aangoo miti. Uummata Oromoo kana addaan facaasuu maa barbaadan isin maal isin godha hoo? Soba ta'uusaa maatti bartanii obbo dhaggeeffadhaa kaa. Alagaa arfaa fudhatanii yoo isin fayyadamtan hoo isin. Soba ta'uusaa maatti bartanii. Eenyu jala deemna? Eenyu jala deemna? Dhaggeeffattoota keenya yaadni isaanii akkasumatti otoo dubbataa turaniiti kan jalaa cite Afrikaa irraati kan bilbilan. Telefoonni bilbila isaanii baheeraa maqaa isaanii ni eegu. Isaanis maqaa isaanii wanta hin himanneef nutis maqaa isaanii kabajnaafi garuu bilbilli isaanii baheera. Isaan kunis dhaggeeffataa keenyadha. Kanarratti yaada kan jedhan qabu. Maqaan kiyya Liiban Jamaal Oromoo Faris jedhama. Nama ergaa biyya raasee baatila kaafii guyyaa biyya hedduu maqannee anama gara biyya arabaa ta'e gara biyya arabaa keessa jiranii qabsoo biyya keessattii fi qabsoo Oromoota biyya alaa keessa jiranii warra Awurooppaa jiranii sooshaal miidiyaa. Radio Simbirtuu. Torbeetti gaafa kamisaa kan dhiyaatu qophii Simbirtuuti kun kan guyyaa har'aa wanta qabnu sin beeksisa. Dura oduu isinitti hima.
oduttaanee sirba tokko isin affeeree gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aan xiyyeeffatu kutaa lammaffaa torbee eegalleeti. Waa'ee tummii waraanamuu hoogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo ka ture dargaggoo Yaazoo Kabbabaa wal qabatee har'aan yaada dhaggeeffattootaa fi qaama dhimmichi ilaaluu kan dubbisne qabanneetu dhiyaanna jechuudha. Qabannee kan qopheeffanne isin dhageessifna. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Dabballoonni mootummaa Itoophiyaa Oromoo walitti qabanii viidiyoo feesbuukii diyaasporaa irraa waraaban agarsiisuudhaan olola oofaa jiru jedhame. Godinoota Arsiifaa keessatti ummata walitti qabanii kunoo diyaasporaan Oromoo wal qoqqoodaniiru wal nyaatu malee dalagarra hin jiranii sobaan isin dogongorsaniiru isaan ofiifuu hin jiranii isin usaatii mootummaa Itoophiyaa wajjin ta'a mootummaan keenya waan tafeetan isiniif guuta jechuudhaan viidiyoo feesbuukii fi yuutuubii Oromoonni diyaasporaa kan isaan waraaban guuranii walgahii irratti agarsiisaa ooluu jedhanii maddeen keenya walgahii godinoota lamaan sana keessa irratti lamarratti kan argaman. Jaarmiyaan The World Movement for Democracy jedhamu mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiiku gaafate. Dhaabbatichi ibsa eengadda baaseen mootummaan sun mirga dhala namaa lammiisaallee akka kabaju jedheera. Yoo xinnaatee waggaa tokko keessatti namoonni 11,000 ta'an wanta isa mormaniif mootummaan Itoophiyaa akka hidhee jiru yaadachiise hooggantoonni olaanoo Kongireesii Federaala Oromoos obbo Dr. Mararaa dabalatee hidhaa keessa jiru jedhe. Gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa, dhaabbileen mirga dhala namaaf baabsanii fi dhaabbileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee Dr. Mararaa hidhuun fala akka hin finne eeranii isaan hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru. Mootummaan immoo labsii yeroo hatattamaa wanta cabsaniif isaan hidhee jedha. Ifatti wanta isaan cabsan kan eerameen jiru. Dr. Mararaan mana murtiitti dhiyaataniiru. Namoonni mana isaanii keessatti isaan waliin qabaman lama eessa akka jiran yeroo ammaa kana hin dhagaamne jedhe oduun nu ga'e. Maqaan namoota sanaa immoo nu geenye. Waraanni Itoophiyaa magaalaa Naqamtee keessa qubatee jiru uummata bahaa fi galma dhorkaa jira jedhame. Salaam baasii magaalaa Naqamtee keessa hanga bahee fagaatee deemutti agaaziitu duubaa fi fuuldura deemee guyyuu gaggeessa. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa waraanni qubatee jiru barattoota irratti guyyuu roorrisaa jira. Jiraatota magaalaa sanaas manaa fi karaa irratti waan qabanii fi kan baatanii deeman sakatta'uu fi hidhuu hojii isaa guyyaa godhatee jira jedhe maddi keenya achiiti. Ameerikaan lammii ishee gara Itoophiyaa deemanii fi Itoophiyaa keessa jiran of eeggannoo gochuu qabu jettee akeekkachiiste. Ministeeriin dantaa alaa ibsaa kibxata gaddaa baaseen labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaan baafatte hojii guyyuu imbaasiin ishee Finfinnee jiru irratti illee dhiibbaa guddaa fiduu beeksise. Intarneetii moobaayilii fi bilbilli manaa faallee otoo nafin yerootti akeekkachiisa tokko malee biyyittii keessatti ciccitaa jira. Labsii kana sababeeffachuudhaan ajaja mana murtii malee manaa fi nama sakatta'u. Yeroo labsii kana baasanillee tajaajilli intarneetaa akka jiraachuu hin dandeenye imbaasii keenya Finfinnee jirullee hin beeksifne. Labsiin yeroo hatattamaa kun immoo tajaajila biyyattii keessatti imbaasiin keenya kennu irratti dhiibbaa guddaa fideeraa jedhe ministerichi ibsa baaseen. Lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranis ta'e kan gamasitti deemuudhaaf yaaddan of eeggannoo gochuu akka qabdan maatii firoottanii fi imbaasii keenya Finfinnee jirutti illee akka beeksiftan jedhee akeekkachiiseera ministeeriin dantaa alaa Ameerikaa. Sababiin isaa immoo biyyittii keessatti yeroo kamiyyuu fincilli ka'uu wanta danda'uuf jedhe. Godina Shawaa Dhiyaa keessatti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa torbee lammaffaaf cufaman. Torbee darbe keessa barattoonni manneen barnoota Amboo keessatti mormii kaasanii jedhamee ture. Battalumatti barattoonni qaraqeetti deebi'anii makara maatii isaanii akka gargaaraniif itti himamee hanga wixata darbeetti cufamee ture. Dafinoo darbe kana wayita barattoonni deebi'anii gara mana barumsaa isaanii deeman ammas torbee tokkoof dabalataan akka cufame nutti himameera jedhan barattoonni tokko. Sababiin inni ammaa kun immoo godina sana keessatti hidhamuu Dr. Mararaan sababeeffachuudhaan mormii guddaan godhamuu fi kan jedhudha akka madda keenya keessa beekuutti. Cufaatiin kun manneen barnootaa godina sana keessa jiran hundumaa dabalata kan torbee kana. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa abbootii qabeenyaa biyya ambaatii gara biyya sanaa seenanii hojii qonnaa irratti bobba'anii wayita xumura gabrummaa sana qabeenyi isaanii jalaa barbadaan nan isin gargaaraatti jedhe. Muummichi ministeera Hayilemaariyaam Dassaaleny kan hoogganan baankiin misoomaa biyyatti dhaabbilee qonnaa fi oomisha ilillii irratti bobba'anii turan garuu immoo balaan irra ga'e 23 isaaniitiin yoo hojii keessan itti fuftan maallaqa isiniif liqeessaa jedhe ibsa eengadda baaseen.
akka imaammata amma fooyya'ee baheetti kan biyya alaatii Itoophiyaa dhaqanii hojii qonnaa fi ilillii irratti bobba'anii jiran baasii barbaachisu harka 50 yoo ofii isaanii uf danda'an harka 50 baankiin Itoophiyaa isaaniif liqeessa. Kana malees waggaa tokkoof sharafa tokkollee mootummaadhaaf hin kaffalanii. Meeshaalee alaatii gara Itoophiyaatti waggaa galfatanis tola galfatu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti. Arangere rugasen etalla yali telatan nagota tau gereng engera tau gereng gerara tau gereng eta jabali telatan asambatan ko timmaleng eta bimbabaki maleng bimbabaki maleng eta yanura markaban agera kimmaleng eko tambara immaleng gutampara immaleng yongere markaba Aje sera ruga kom oruguma kom omukan gogne biratin gina masone birate Aje sen jambi gode kalefon jambi gode Goda bako yo muammadi ege bora yo muammadi Kopajna gabarena yo duamali Goda bako yo muammadi ege bora yo muammadi Kopajna gabarena yo duamali Lamaan isaaniyyuu dhabsiisuu fi jechuudha kana Oromoon walii galuu qaba. Nuyi yaazorratti homaan goonee jedhu caasaanii baqattoota Oromoo Kaayiroo kabaase dubbisaan ture. Namoota OMN keessa hojjetanii waajjira sana warra jiranidha kan godhanii. Kan jeequmsa kana kaasanii kan ajjeechaa kanarrattis aggaammatanii jara kanaadha. Jara kanammoo intelijensiin wayyaaneeyyuu keessa jira ka jedhudha. Jarri kun immoo kan hojjetanii OMN fi OMN hana jaju Jawaari. Amma ani hanan Jawaari gaafadhu ka bulchiinsa OMN'tti namoonni kamuu haa ta'u studio OMN keessa kan hojjetanii isa ajajamu isa jala jiru kanaafu gaaffiidhumti ka'uunsa mataansaayyuu dhugaayyuun jedhiin wanta kana qoratee jala bu'ee waan barbaachisu gochuu qaba. OMN qabeenya Oromooti. Gaafa Jawaari Abashaarraa Oromootti deebi'u walga'iin lammataa nu biratti magaala Saandeegoo jedhamtu. Achirratti gaafa sana uummanni bahee horii baafnee ergasiis deddeebi'ee dhufee horii yoggaa baasnu yoggaa gaafatu miidiyaa kanarratti hojii gaarii gatii hojjetu waan nama nu gammachiisu gatii ta'ee dhaaba kana bira dhaabanna. Dhaabni kuni miidiyaan OMN kuni qabeenya Oromooti. Kan bulu boordiidhaani. Jawaariin qaxaree kan hojjechiisu boordiidha. Boordiin kunis amma atattamaa walga'ee qorannoo irratti godhee wanti kun akka sirraa'uu fi waa'een jeequmsa jiru kun akka inni babal'atu gochuun dirqama boordii kanaati. Stakeholderiin immoo uummata Oromooti. Horii baafnee kan OMN jiraachisaa jirru nuyi Jawaar nuuf Oromoof hojjeta. Board of Directors immoo isa kontroolii godha. OMN liigalii Ameerikaa keessatti magaala Minnesotaatti reejistardi ta'ee karaa Ameerikaas qilleessa irratti kan hojjetu beekamaadha. Liigalii hojjetaa jira. Kanaafuu wanti kuni qabbanaa'uu qaban jedhaanii abalu jedhe ton ta'in kanarratti qormaata godhanii bira dhaabatanii waan tokko gochuu qabu kan jedhuun yaada godha barbachuu barbaada. Karaa biraa allegationiin namoota Kaayiroo akka maafiyaatti hojjetani kuni jedhamee bahe kuni baay'ee kan nama yaaddessu. Baqataa Oromoo inni kaan barahaa keessatti dhumee nafsee isaatiin Kaayiroo galu doonii fuudhanii daddabarsu kan jedhan horii irraa guuranii horii kaffalchiisanii achittillee Oromoon dhumu. Oromoon kan darburra kan dhumutu caala. Waan akkasii kuni dhaabachuu qaba. Yakkadha kan hojjetamaa jiru. Yakka kanammoo mangistiin Ameerikaayyuu hin fudhatu. Hoomlaan sekuriitiinuu kana duukaa bu'ee ilaalee namoota nama daddabu human trafficking orkaadha addunyaa kanarratti. Otoo kana hojjetanii immoo Oromoo irratti dabaa warri hojjetanii kuni adabamuu qabu. Maaliifi namoota dhumetu jira kaa dhumaa jiru kaa. Kanaafuu biyya keessatti hafee hiyyoomee jiraachuu wayya.
bishaan keessa galee qurxummiitti horii abbaan isaa re'ee hoolaa gurguree ijoollee koo naafa darbitu asirraa fagaatee wayyaanee jalaa haa baatu jedhee argitu yoggaa karaan isaanii barahaa keessatti goggogee hafu yoggaa qurxummiin isaan nyaatu namoonni kana godhani Oromoo tahanii baay'ee nama gaddisiisa. Kanammoo harka wayyaaneetu keessaa qaba. Wayyaaneen basaasota ishee facaaftee basaasonni wayyaanee akkatti hojjetanii nu fakkaatanii isaan hin beeknu eenyu akka ta'ani. Kana Oromoon hubatee uf qulqulleessuu fi to'annaa guddaadhaan hojjechuu qabaa kan jedhu yaada koo dabarfachuun barbaada. Karaa biraa yaazoo kabbadaa horii guurrachuuf yan akkas ta'e kan jedhu kijiba kun. Yaazoo kabbadaa hambaa yoo ta'e fira baay'ee qaba. Namoota isa gargaaran baay'eetu jira. Namoota qabeenya guddaa qabani. Namoonni muraasni isa baasuu danda'u karaa horii yoo ta'e otoo ba'uu barbaade. Kanaafuu marfee uf waraanee uf naaffisee horii ittiin guurrachuuf han ta'u suni cubbuudhas kijibas kana jechuun baay'ee nama gaddisiisaa irraa qusachuu qaba namni. Karaa biraa Waaqayyo jajjibina isaaf haa kennu dafee akka fayyuun Waaqa gurraacha Oromoof sagadaa fi jedheen kanuma irratti xumuruun barbaada. Ammas hawaasa Oromoo Kaayiroo keessa namootni lama dhimma kanarratti waan beeknu qabnaa jedhanii yaada isaanii kennataniiru. Caqasaa. Ani nama Kaayiroo tanarreen jiraatu maqaa kiyyaa Halimaa Abdullee Ahmadiin Jaama Halimaa Abdullee Ahmad Waareetiin Jaama. Ijoollee halkan jiranii ganama isaa bariisaa jiranii mana yaalaa irraa isaa ta'ee mana isaa galee agarree mana haakimaa deddeebi'u jiraa miilli isaa tokkos qabe bitaa kun hin dalaguu dhoowweetti bishaan keessaa yaa'a. Harkisaa tokkollee ganni bitaan dalagu bitaatiin illee hin agartu waaqee isaan nama harkagguun akkana isin ilaalu waaqee isaaniin harkaa jahaa garuu gara mana haakimaa deddeebi'u jira wanni isarra gahe waan kana. Tole kabiraan keessummaan keenya nama biraatti nuu kenname. Qaama kiyyaan biyyaa wayii harkeen sinima akka gaariitti hojii dhaabbannee mana yaala deddeebisu Oromoon takka godhaa jee lafaa ta'e nama qabsaawaa nama Oromoon biyya akkana nagootii mataa keessatti takkana fudhanne namni Oromoo waan akkana narratti raawwataa waan takkaa fudhanne Oromoon na godhee namni kun Oromoo miti hojjechuu jira nama mormu jira yeroo hangaarraa. Namni kuni nama qabsaa ture itti gaafatamaa Kaayiroo akka waliigalaa Oromiyaa keessa ture. Seenaan isaatu isa tokkichaadhiti Oromoo dhibbaaf keezii waan ta'uu qaba. Keezii waan irra godhatu miti namni wallaalaa waan ta'e haasawa. Namni wallaala laala lafaa ka'ee ko Oromoo maqaa Oromootiin naggatu. Ko Oromoo hin ta'in Oromummaa isaatu namni mirkaneessa hin jiraatin waan akkana jedhame. Keezii godhataa jee lafaa ka'uu miti nama dhaabbaddu akkanaa miti jee nama beekumsaaniif Oromummaanis hadootee shabaaf dhaabbatee nama kanaan tokko godhaa nama kiyya wallaalaallee ni barsiifadhaa jedhee lafaa ka'ee namni kiyyaarraa akka bineensa gaara kan isaa fidaniinitti akkana qubarra kaa'ee mallattoo isaa. Mallattoo isaan mallatteessan kana gara na guddaa kanaa barreessanii maqaa isaanii haa barreessanii biyyaarra tokko Oromoo takka godhee haala achi wajjin haala sitti qaaya biyya adda fufuudha baranchi tokko wanti addaa hin jiru Oromoon takka maqaa tokko waliin qabee lafaa ka'ee har'a yaaduu waan ajaa'ibaatiin godhee waan namni isa duraan godhee waan addaatiin godhe. Maqaanii waan nuti hin godhin namni godhaa jechuu ta'in ani dubbiin naa dandee gurbaa jigee ciisu. Namni kun hin jiranii qaamni isaa bishaan qotee daangaadha. Amma miidha kanaan isa ijjatti harkaan irratti dorgaan isaa bishaan nyaata bishaan bakka keessa faallaa summii sanii biyya jiran qaamni isaa idaan gaarraa fayyaan qabu miilli jirri bakka keessa. Akka inni nama shakke jedhee himatutti namoonni deddeebi'anii caayaa Oromoo kana dadhabsiisuudhaaf qeerroo dadhabsiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuudhaaf anaanna ajjeesuudhaaf deddeebi'anii warri natti aggaamanii fi narratti yaalii taasisan ni jiranii. Gareen kun immoo miseensa OMN warra jedhamudha. Ammas warra kan Kaayiroo hoogganaa jiranii fi kanillee biyyatti galan jiruu nu ajjeesuudhaaf yaalanii ka jedhu jira. Isin wanta kana quba qabdu inni jedhu kana dhugaa moo soba? Wanni jiraanni jira dhugaadha. OMN waan jiru kuni